dubbiin Finfinnee filannoonis hin furamtu. Wacaanis hin furamtu. Baalaadaraa fi Jinniinis hin furamtu. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana namni beekuu qaba. Kana saalfachuu hin qabnu. Akkasumas Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaa fi bakka sabaaf sablammoonni baay'een keessa jiraatanidha. Waan lama dhugaa lama araarsuu qabdi Finfinneen. Abbaa biyyummaa Oromiyaa, abbaa biyyummaa Oromoo, aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mirga jiraattota magaalaa kanaa bifa jiddugaleessa godhateen deebi'uu danda'uudha qabdi jechuudha. Kana gochuudhaaf itti galuu qaba namni. Godina hundarra Burraayyuu laala. Burraayyuu akkamitti seef gootan beeyta? Itti godaanee galee namni keenya gama lixaatii, shawaa lixaarraa, horroo guduruurraa bakka addarraa itti galeetti amma magaalota naannoo kana keessa xiqqoo Oromummaa qabdu naannoo Burraayyuu sani. Finfinnee tanas itti galuu qaba namni. Haga feete ayyitu itti galuu qaba namni. Ittuma galuu qaba. Lammaan dimoogiraafii jennaan iyyan. Magaalaa teenya irratti dachii abbootii teenyaati irratti itti galuudhaaf hayyama alagaa hin gaafannu gaafachuullee hin qabnu jechuudha. Itti galuu qaba. Itti galee hojjetuu qaba. Carraaqqachuu qaba. Liistiroon maa nama keenya hin taane. Adaamaa akkatti oromeessitanii beeytaniimi. Adaamaa liistiroo irraa kaasuudhaan namni keenya itti galeeti. Kan xiqqoo wayyooftee amma xiqqoo foolee Oromoo qabdi. Gaafa achi baradhu xiraan ishii hin danda'amu amma waan jettu. Kanaaf Finfinnee illee itti galuudhaan fooyyessaa deemuudha. Waa'ee Finfinneetiif filmaata. Finfinnee kana irratti mirga Oromoon qabu murteessuu qabnaa ka jedhu yeroo hundumaa kaka'a. Waan namni biraanuu godhu irra caalaa waan namni biraanuu gochuu qabu mootummaan nuuf gochuu qabu caalaa waan nuti gochuu qabnutu caala. Tokkoffaa akka Oromootti ejjennee akka Oromootti haasofnee akka Oromootti dhagahamuu danda'uu qabna. Amma namni nuti bira daddabarru kun hedduunsaa Oromoodha beekaa. Afaan jira haasa'a. Waggaa 60 dura magaalaa kana dhufe yeroo duraatiif. Namoota nu dura waggaa 2-3 dhufan salaxanantu turan. Warri kun amma yeroo nu dubbisan nutti siqanii dhiyaatanii fayyaadha ijoollee akkamii achi gaafa siqu taadaan deet no ante. Maaliif waggaa 2-3tti jijjiirame namichi waggaa 2-3 keessatti salaxane. Kanaaf hin qaanfata so afaan Oromoo haasa'u argamuusaa. Jarri sun hedduun isaanii ijoollee Amaaraa horanii quba qabaadha. Abbaatu Oromoodha malee ijoolleen Amaara. Kana irratti yaada waan biraan kaasuu barbaada. Namoota dhiigaan Oromoo ta'anii afaan Oromoon dubbanne moo maal goonaa? Filmaata lama qabna. Atis Amaara jennee irraa dhiisu. Rakkinni suni Amaarri immoo ijaarame amma akka sabaatti. Dhaqee abin ta'a moo ilmi galataa? Rakkina keessa galchinee jechuudha. Identity crisis keessa naqne. Jaan Taaddasaa Birruu kuni ka intali har'a dhufuuf turtee fira seen beektutu duunaan haftee jeneraal afaan Oromoo irraanfatee ture. Dargaggummaatti waraana mootummaa seenee nami giraa qanyi jedhe immoo afaan Oromoon haasa'u. Irraanfatee garuu jerumti kakaasanii qabsoo Oromoo gochuudhaan booddee hidhamee hidhaarraa yeroo gizootii galamsoo geessan galamsootti deebi'eef afaan Oromoo. Maaliifan kana kaasaa ijoollee dhiigaan Oromoo ta'anii afaan Oromoo hin haasofne kana achi ofirraa dhiibuurra gama kana harkisuu. Dhaaba bilisummaa Oromoo warra bu'uuressi keessaa gariin isaanii beek namoota afaan Oromoon haasofne turanii. Dhiigaan Oromoo ta'anii sabboontota Oromoo ta'aniitu dirreetti wareegaman.
dhimma filannoo irratti kama yaadamu yaadaa jirtan. Filannoon kun takkaa biyya tana diiga, takkaa biyya tana akka haaraatti ijaara. It will be either the expiration date or the renaissance. It is very important. Filannoon kun nagaan tasgabbiidhaan geggeeffame ummanni kan ta'uuf filatee mootummaan legitimesii haaree qabu yeroo duraatiif yoo as ba'e gara dimokiraasiitti ceena. Warri aangoo irra jiru hannee itti fufna yoo jedhan, warri immoo aangoo barbaadu sagalee ummataatiin osoo hin ta'in girrigirrii fi boksiin irraa buufannennaan wal qabannee daaraa taanaa jechuudha. Kan hanqisuuf ijaa shanan dabre kana keessatti Itoophiyaatti filannoon kun milkaa'u Oromiyaatti yoo milkaa'edha. Oromiyaatti milkoofnaan ta'anii shakkina. The battle ground Oromiyaadha. Paartilee keenyaafis maaliif Oromiyaa ta'a isinitti fakkaate? Kooriin jijjiirama kana Oromoo waan ta'eef filannoon kun bifa nagaa qabuu fi wal hubannaa qabu yoo deeme Oromiyaa keessatti rabshaan gara biraa uumaa baay'een rakkoon miidhu hin fidu. Nu jidduutti rabshaan uumamnaan biyya rabbashnaa jechuudha. An akka kiyyatti paartileen Oromoo hogganoonni Oromoo filannoo dura walii galuu qabanii jechuudha. Competitive election osoo hin ta'in consensus based election geggeessuu danda'uu qabna. Paartii tokko godhuu yoo kadhadhabnu taate ejjennoo tokkoon federaal seenuu danda'uu qabna. Oromiyaa irratti wal dhidhiibuudhaan, wal dhidhiituudhaan, wal bira dabruudhaan osoo hin ta'in waliigalteedhaan aangoo hirachuu danda'uu qabna. Warra nun jaalanne sossobuun humaa nun geessu. Kana beekuun. Saboota ifiinif bulchuu barbaadan, kan kaleessa cunqurfaman, kan har'a qe'ee fi bulchuu barbaadu, kan Itoophiyaa keessatti immoo haqa isaa barbaadatu, kan dhufeen usaamuu barbaadu osoo hin taane isaan humni federaalistii jabaatee biyya kanatti filannoo irratti ajandaan gurguddaan lamuma. Sirna federaalizimii kana diinamoo sirna federaalizimii kana sirreessinee itti deemnadha ajandaan ka ta'u. Jijjiirumni guddaan biyya kanatti dhufe Amaarri Amaaraa'uudha. Amaarri Amaaraa'u waan gaarii. Dur kan rakkanne Itoophiyaa haguugatee dhufa jala seennaa fi waliin seenna rakkoo nutti ta'e. Amma innis ka ofii qabatee nullee ka ofii qabatee deemnee biyya nuufis isaaniifis taatu jaarranna jechuudha. Yoo wanti inni immoo addaan galla nagayaan. Kanaaf dhimmi filannoo paartileen keenyas hoogganni keenyas adda shurshur ta'uun hin ta'u. We are going to have single strategy. Akka Oromiyaatti, akka Oromootti dursine filannootti osoo hin seeniin aangoo walii hirra. Taayitaa walii hirra. Bakka walii hirra. San booda humna federaalistii jabeessine dhoo xiqqaate barcuma 350 san qabannee dhayina. San booda ka fedhe haa lallabu harka baafnee itti sumunna jechuudha paarlaamaatti. Kanuma manni. Dhaabotni Oromoo heddummachuun dhibdee baay'ee qabaa. Isas tuttuqee osoo dhaabonni kun tokko ta'anii gaariidha danda'aman fakkaatu yoo xiqqaate qindoominni jabaan gidduu isaanii jiraachuun barbaachisaadha. Dhimma abaa irraa yoon ka'e waan pozitiivii hedduun argaa jira. 5 ta'anii galanii amma 2tti gad deebi'anii jiranii jechuudha. Lamaan san immoo tokko goone yeroo gabaabaatti. Waliin haasayaa jiru abadan abaa ol 2 ta'ee daanyaa Habashaa bira dhaqee mircaa boordii wal isaan lolchifti malee tokkollee galmeessitu gana isaan lachuu salphifteet san booda mana murtii Habashaa dhaqaa manni murtii qaxaroo odoo godhuu fi filannolleen darbaa rakkoo guddatu uumama. Du'aayinis kaaninis tokko hirma ta'anii waliin haasayaa jiranii warri jaarsotaa du'aayii itti godha warri qeerroo jalaa ibiddatti afuufa walitti akkasiin bayitu. Paartii maaf hin jaarre ajaa'iba qabdan. Ka jiru baay'ee jechaa ka biraa jaarinaan jettan hin ta'a. An akkanumatti isinii wayya. At least waggaa muraasaaf akkanuma isinii wayya. Yoon paartii jaare nan lugaamama. Akka barbaadetti asiinis kana dubbachuu hin danda'u na qaban seera paartiitiin. Gamanas goruu hin danda'u kana faarsee kan qabu hin danda'u. Flexibility na jalaa bal'isa. Isinii galee kanaaf akkuma re'ee haadha qabnee kanatti fiiguu kana isinii wayyuu oolu.
Paartilee waliigaluu baattee garuu warraabshaa uumnan bareedaa ka ajaa'iba barga ka shankoora fakkaatu kana jaarraa jechuudha. Wanni nuti mootummaa deeggarruu fi morminuuf dantaa teenya qofaa jechuudha. Namni Oromoo ta'e qofaaf nagaa namni Oromoo ta'e qofaaf I think we are being taken for granted. ODP dhaan hamma tokko. Abiyyiinis we are being taken for granted. Oromoo waan fedhe yoon balleesse naa obsanii wanni jedhu kuni obsi isaa qaba. Guutee akka dhangalaane of eeguu qaban. Our guiding principle is our national interest. Bakka amma jirrutti waa baay'ee nuu kennaa jechaan hin jirru. Waan garuu dhiiga teenyaan arganne sharafutti yoo deeman wal sharafutti seenna kana beekuu danda'u qaban. Maaliif callifte ka jedhu? Jaarsota kana afaan naqabe. Waa isin kijibu. I got disappointed. Osuma lallabnu. Waa'ee road mappii, waa'ee waliin mari'achuu, waa'ee jaarmoonni kun waliin dhufuu maali? Waa'ee filannoo kana. Osoo Abiyyaan gotti dhufin lallabaa turre. Boodarra si nam maraate moo? Orma kana maraatee na addanaa ta'uu dide beeyta. 11 ta'ee karatti ba'ee 10 gara tokko garee tokko gara tokko garee eenyuun maraate. Tokkisan ta'uun oolu jedheetiin callise dhugaa aga tokko. Lammaffaa immoo waan paartiilee kanas hojjechaa waan turreef callisuun sun waan fayyadaa tureefi eegalalla biyyattan gurra qabadheen itti afuufama booduma rakkoon hin jiru. Namni OPDO hube akka keenyaa fi akka wayyaaneen jiru. Wal ta'aneetu hubne. Osoo wal naasa'in wal ta'an. Achi keessaa onag jedhee ganamaa galgala hidhaman Lazzeenaawwii ari'a sodaachisa ijatti baasa. Nuti immoo alaa maxxannee jennee ganamaa galgala guggubna. Dogoggorri guddaan nuti goone amma isin duratti sana fudhachuun qaba. Achi keessaa sabboontonni ni biqilu jennee yaaduu dadhabuun keenya dogoggora guddaadha. Lammaa Magarsaafas baasee sabboontota akkasaa ka hafanis kanan hin beekne jiru ta'a. Ka ODP tuni akkuma Booleencoo jeesani. Fageessuu dhabuunii fi na yaadadha daasporatti yaada kan hoggaadhe push godhaa turre iskoolaroota opiniyoon hin jedhan turan. Jibbineetii miti. Jechuun huuba ishiin qabdu osoo beeynu huuba kan irraa dhadhayaatuma. Jalla kanarraa maisaa ka xiqqoo qajeelaa kaawuyyaan sirreessate isin gageenya jechuudha. Ammas yoo ta'e xaliiloftee hin dhumne. Amma amaana guddaa qaban. Amma biyya kana kan hogganu nus kan hogganu isaani. Waan tokko fudhatuu qabna. ODP'n Oromiyaa bulchaa jira. Hogganaan ODP immoo Abiy Ahmed. Innis akka hogganaa Oromootti ilaaluu qaba. And he has to act that way. But must. Kan buqqaatotaa dhumarratti warri maallaqa buqqaatotaa tana gara godhe mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba daddafee. Godhuu baannan ummata keessa akkasii hin deemne godhu. Warri lootarii haates warri ganzaba gara kaan godhes. Because buqqaatotaaf miti hin salphanna. Kaleessa ummata buqqaatotaatiif jenne televiziyoonaan baanee ummanni hundi gaafate maallaqni walitti qabame. Boru rakkoo yoo dhufe ummanni kakaleessatu nyaattanii har'a maaf hin naayedha. Credibility mootummaa kanaatis credibility warra achi keessa hirmaateetiifis barbaachisaa waan ta'eef leeccalloon waliigalatti walitti qabame kun hojiirra ooluu qaba.